maal godhe Habashaan achii booda Aqeen ibn Diqqil Kajaamuus biyya teenya tanirratti lamuun bal'ifannoo lafaatiif weerara fuudhee biyya teenya hanga Shawaatti ifarkatti galfachuudhaaf tattaaffii jirtu godhe jechuudha. haa ta'u malee duulli Aqeen ibn Diqqil kaase sun barqibbee 15ffaa akka lakkoofsa Awurooppaatti barkum 1500 keessa jechuudha. duula nurratti godhaniin duulli Imam Ahmad Ibrahim Attaan Abdii Horoo yookaan Giraaj Muhammad yookaan Ahmad Guree jedhamuudhaan kan beekamu goota ilmaan Oromoo kan magaalaa Harmaayaa Oromiyaa karaa bahaa jechuudha hubatatti dhalateen onkutaawee barbadaawee sallaawee biyya isaatti deebi'ee jechuudha. duulli Aqeen ibn Diqqil cabee hanga Amaarsaan Amaaraa Maayirratti duula Imam Ahmad Ibrahim Attaan Abdii Horoo Amuumaadhaa kan Amaarri keenya jaa Giraaj Muhammad jaani ummanni Somaaleetis keenya jaa Ahmad Gureeti jaa Ahmad Gureedha jaaniin inni waan bitaachateef maqaa kana hunda moggaasan yoo isa immoo baruu barbaaddan taarikarraa Imam Ahmad Ibrahim Attaan Abdii Horoo Amuumaati jaama dhaloonni isaa hubata Haramaaya bakka jaamtu dhalootaaf ilma Oromootiin. What is you?